Dura baay'ee dhiibbee ofii balleessu isii balleessu ta'e wanni isin walii barreessitan jiru akka dhugaadhaa kanamaa jiru dura shakkee eegatti dhugaa ta'uu arge. Kanaafuu ammoo bishaantiitiya onlaayinii deemsamachi akkaawuntii haaromsi fayyadamaa fayyaa qabdi fayyaa jirra. Baay'ee kaayyoon isii geemii taphachuudha waan ta'eef geemii ana mubaarakoota wajjina. Erga geemii taphattee booda jaartiin yoo beekte onlaayinii raanii yoo beekte fayyadamtu hojjeteetii jennaani. Ani isin bakka bakka biraatti haasa'uurra jiree qabatamaan ummata duuba hin jirti jiru kana sima biratti sabni sun qopheemee daqiiqaa 5 dubbatee asirra gabboo imaammoo tokko abbaa manaa isii ta'a fireendii isii ta'a warroona wajji galata halluu haala bakkaawwanti isii qamadatti dubbatee bu'ee jechuudha. Waan kana dura ayyuu wala tokko dhukkaane malee warri amma akka sheekamaa argaa dubbii jala fuudhee guutuuma qaban osoo na bira hin galle. Asirra dhaabbannee warri amma dubbii jabe fuudhee warra keessaa biraatti qoqqabu. Ammallee warri kun waa lamatti ilaalaan. Tokkoffaa kaayyoon isaanii qabsoo isaanii santu galma gahanii dubbii maqaraa jiran. Mucayyoon dhiibbaan dhibbattee akka jirtu ani beeka maalitti beeka. Namni nama ajjeesee haruma duree akkaawuntii nama saniitti namni laayivii tokko nama dhiiga namaatti jara keessa. Uummanni akkasitti hubata. Mucayyoon hin duune hin jirti. Sini galee. Akka carraa wal kakkabaluu mara ilmoo dhiiratti hinaafee kakkabaluu mara surraa koomiti. Jaarsaaf jaartii wal tumuu na wajjin. Garuu wanni kun walii galtee akka dhagayetti odeeffannoo dhagayetti bakka feefasii laatanii leenca kana wal goori keessaa baafnee nyaannaa teennee jiree jaarsaaf jaartii waliin mari'atanii marii jari waliin mari'atan kana shekkanaatiin Aishaaf afarsoo bira geessanii eegasii miidiyaa irratti baasan. Yeroo sabni dubbira hamtuu ture tamoonni mucaan dubbatan ture. Ana fayyaa rabbiin turatti jira. Adii maqaa nama kenna bara keessa halituu waraanaa turte jala. Yoo duutanii barbaanne nagacha jiru jechuudha. Kumaan qabu yaayyuu halituu manneen uummata kennaa jeelaa yeroo turte sani. Kanaaf wanni akkas mara akkaan badanillee hin jiru. Yoo badan jeesanillee ana wani nagacha jiru. Dua jaraa moo akka bu'an. Ubbata. Dubbii ati fitte dubbii beekaa duubaan dubbii dubbachuun dubbii fi bisheessuu ta'a. Namni isiin qabatte si asli. Akkuma beekamu mucayyoo tanaa fi jaarsi wal quba qaban karaa keessaatiin dhiifama naa godha. Namni yeroo ammaa karaa ittiin naggaatatu barbaada. Nama feemasii qabatee fooloo fi baay'ifatee karaa ittiin nigdii duniyaa ittiin argatu barbaada. Ati kanaatu beeytee jirta. Kanaaf obboloowwan kiyya waan jabaa gootanii miidiyaarra olii gadi hafarsuu irra atis asli yoo namni si waamee waa'ee mucayyoo kanaa si dubbisuuf ta'e osumaa dhiyaachuu baattee ofirraa cufte. Siigalee namni ajandaa waan godhatu dhabeetini namni 3,000 foyyamma asirratti waan afaan namaa bahu laaluuf ta'a. Kanaaf nama walitti waamtanii wanni isin haasoitan takka illee hin jiru amma booda. Isin haasa'uun jaraabotaa kennuudha. Obboloowwan kiyyaa yoo isin haasawa keessan kana dhaga'anii jedhan jarri ni gammadu. Waan biraa uumu ammas ajandaa biraa uumu. Siigalee kanaaf ajandaa mucayyoo kanaa duutee jiraattee himadhiisa akkasumatti. Duutee jiraattee cufa. Walaa sheekamaan karaa keessaatiin dubbisee walaa soddaa dubbisee cufa kanallee. Sheekamaan hin harkallee dubbisarrasa. Sheekamaanillee wanni karaa keessaatiin dubbisee asii maalii jedhu hin jiru. Baabuma mucayyoo kanaafuu cufaa hin dubbatina akka nama hin jireetti ilaala. Siigalee ati yeroo ammaa namni wanni inni deemuuf fooloo guddifatee uummata ammootiin Oromoo saba Oromoo kana nyaachuudha barbaada garamiin fooloo guddifannee garamiin saba Oromoo leenca irraa fudhannaan. Sabni Oromoo ammootiin beekumsa qaba gayaa qaba beekaa qaba hayyuu qaba. Tokko keessaa si hayyuudha beekaadhaati. Beeytee jirta ammas hin wallaalin. Dogongora jaamootiin namujayyoon wajjeessuu fi jaarsi akkana godhuu fi jedhu kun kijiba. Amma booda walaa mubaarak walaa namni beekamaa walaa sheekon wanni sheekon asirratti illee daawwaa itti godhanii maalii jedhanii intaloo irratti haasayan takka hin jiru. Dubartii takkittii akkana godhattuuf ammoo dubartoonni keenya ammoo kabajaa dhabde jechuu miti dubartoonni kabajaadha qabdi. Dubartiin ammoo rabbi aqlii kenneef hima jirti dubartii takkittiif dubartiin marti sarbattu. Haa ta'u ammoo isin ammoo dubbii kana fashaleessuuf akka jarri ammootiin malanii akka jarri ammootiin
kana namoota hin ajjeesa wanni inni jedhee dubbii ammootiin olii gadi shira ta'aniif karaa ittiin fooloo guddifatanii jarii lamaanuu beekamanii birrii Oromoo irraa ittiin nyaatanii wasalaam. Kanaaf warra ajandaa kana lafeetii karaa rabbi beekumsa si kenne si yaa dabalu huma mucayyoo karaa namni karaa keessaatti si gaafatellee bilook asirratti hoo si gaafatellee hin dubbatin barbaaddu fa'aa ajjeeftu barbaaddu haa jiraattu guddaa hiisi haganuma isinit dhaamaan. Thank you very much. Dhageettan uummata garrisa. Haganuma wanti waliin taa'aa ooltaniif hin jiru. Sheekamaa irratti wanti waliin taa'aa hin jirtani kakara shari'aatii ammoo yoo inni ammoo tiniin kana shari'aatii caqasi kakara shari'aatii dayyuufni jannatan seenu jaarsi dayyuufni jannatan seenu. Wallahi jaarsi dayyuufni jannatan seenu. Jaarsi intalli isii asirratti baatee dubbachuu miti intalli isii qariinaadhaan yoo bisa sagaagalummaa irratti ka argu taate shari'aa waan jedhu waajiba dirqama yeroo san gadhiisu. Sagaagalummaa wayii qariinaa wayiitiin ka irratti beeku yoo ka argu taate jaarsi san irratti intala san gadhiisuun dirqama waajiba isaati. Oromoon ammootiin dhugaa garaa waliilaafti miskiina jedhaniitiin karaa hin taane itti deemanii yoo deeman rabbiillee dhiisu namnillee hin dhiisu rabbiillee nutti hin dhiisu. Kanaaf barbaadda jiraatte barbaadda duuta guddaa hiisi mabootan taasinaa waan tana. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Sheeni gurbaan dayyuu fayyadamte meetaa godhee wal fichiisuu dhaatina mata. Ini kan ada tu dengan hukum negara tiga dari Jawa Nukun. Polis adalah kisan. Mimi koya, nasabah Syekh Kamal ni wantin kawidan lu. Sekarang kau hari mungkin jalan ni tadi kau sahaja terbenam tak cuma jalan lalu mak aku awalnya. Ada ngalih nak mudi. Bagaimana kita jadi dalam Allah Akbar. Allah Akbar. Wajib ada Syekh Kamal selalu والله بالضرب panjawat saja. Boleh tim boleh makan udah. Kalau semua jadi. Wawu sudah nanti saya masalah. Kalau saya lagi di masalah orang wawu tu. Muncul boleh nak bisa. Amma kuas kubah saya kira kalau tu kan obat tu ramai tanah nama kau berjista. Jadi kita harus bante tanah nama tu cuma kasih kau komentar. Jangan nak saya amal kan lupa makan tapi di bawah itu kata. Fokus ada kesemua tapi fokus berjista. Ada jari nama semua kata kau tiada mana kau ya jadi nak jalan dia mau jalan jari. Kalau orang mau dia sekarang mana mau kerja jalan untuk masuk kerja. Mari nunggu terus fokus berjista. Habis saya nak dapat itu benar, wallahi ma kami tak sempat. Nanti dulu tema yang kau makan gula. Mami kita mama kita tu, saya itu jauh. Aduh. Aku itu ni macam mana mata aku suruh. Kalau ada Kamal pakai saja ramai nama tu bila mal tu kau ni umar. Saya. Lubat, ani bilbili si cufa da ka isa ma biyara na ke nani bai ta tsoli na ta jira bilbila biya ti biyara na mati da walan sanif ke sabai jade. Amma mu cakki mu girta aka abdi ka butan dubbi sun dande ne isa walin dubbi sai isa dubbi sai jira urba. Isa gal kawan kita ka makana bagal tikara dubbi sai wala mabrat. Ani dage fa ne gidesan. Akaun kisi nur kaga ma tiktoki. Ani messenger isitin dubbise messenger isitin. Maka aksar tene jaarti thi. Messenger isitin sir misteri kaman. Messenger isitin ittasa ture messenger andura wali dawala. Maka aku menjelajah makbuk gitu. Daga saya messenger wali dubbise wallahi. Messenger isitin dubbise. Daga jaga.
galgala fidee as ba'uun danda'u kootu si fi jaartitti illee eega dubbiin sun ajandaa taate ol bahi uummatatti illee himee dubbiin kun haataaf gabbaa'unaan jedhe beeytanii inni. Eda gastii fidee isin as ba'uu didde anama as ba'uun danda'u abbaan mana anama dhoorgamee jira abbaan manaa kiyya guyya takka gara onlaayinii qaramee sin baane dhaggeeffadhaa uummata kiyyaa jettee waan tokko tokko haasa'uu jalqabdee namni haa dhufu jennee otuma akkasitti isheen baatee deemte beeyte booda itti bilbilaa bulee itti barreessaa bulee sagalee ergee fi halkan keessallee itti homa biraan taasaa ture boodarra maannaan jedhee oduu miidiyaa sana nagaan bultii gaarii teessan jiraadhaa jennaan barreeffama tokko baree jiru bareedu maaltu jiraatanii fuulli maalii itti salphatu ni barreeffama bakka lamaa wayii naa erge itti ani barreeffama san jarjaree mee namni abirmatu jedhe poosti godhe alla kollawannu san barreeffama isaa san والله كذا لينا بريس أنا اللي بريستي ولا كنا كيسا باي جلانين والله تكالو بوتي بريس تكايدنا الدمبات تبين جري أكثر ما تشوفه بلوك نقول أنا لما ترى الدنيا ليه ولا ليه تكاترنا كنا دربين اللافتي أما ولمني وهي ورسوداي ثاني أمريكا رغبان تكو إذا لجستي دفتوري أما وركلتنا بالبلاد دبسني جرا سينا سجلي دعيني جرا wachi kuni girigiri na dhaabbatu tasgabbaa mucattii bira nu dhaqee ijoollee tana waliin nu araarsee amma nu mucattii na irratti barbaadnaa galeessu dhageessanii anama iskamitti walaana geeffannuga mucattiin ammas nagaa jirta akka dhageenyetti yoo waa danda'a nama yaadaa itti ergaa jira akka riyaaditti kaluu jiru bira deemee lakkoofsa jaarsatti wal harqunnamanii anka jiru makka adda fagoo jira yaani sinun duri beeytani yoo namni sun qabatamaan nama sheekatti qabatamaan ijoollee tana lamaan bira dhaqee iddoo jaraa tolchee rakkoo isillee argee jedhe nama san nama ergine san gasti keessanitti asinnee nama asinnee uummata kanallee yaada dabarsee dubbiin kun akkanatti qabbanaayaa yaada jedhu qaba waan biraa haarawwan qabu. Samaas lakkoofsa isaanii na ergileetiin bira dhaqa lakkoofsa isaanii na ergi. Nama dhibba ergina titeetti guddubatti nama bishaara qabatee olii gaddeemu dhiiraa ergee. Asirratti balaa buufnee yoo miira seekaroo beekaa waan ta'eef dubbii kana biraa galaa dubbiin kun yoo biraa galanii qabbaneessan fala argatu. Fala isin haa kennu falli hin jira maa fala dhabdan fala isin xumuuna oona caqafattan. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Odo sheka Robin dubbadin sheka bai dakika ta kana kina shiriti wa dama shiriti wa dama ta sagale gele ne bara bai dai sheka ba aye dubbata sheka Robin hedduu dhibbi intala takka isin yaachisee kunillee ay dawwalaa kunillee achi dawwalaa furmaata waan xiqqoof jecha yeroo keessan gubdanii kunillee ka dalagaa ofii qabu kunillee jechuun irra karama shari'aatiin daqiiqaa takka furmaata mucayyoo sanii yoo isinii godhe yoo
واني شريعة ولين ملجأ لك واني شريعة ولين ملجأ كيسا والكوانا دوبيا هركا جاسوما جيت هركا شيكا جيت هركا علماء جيت نوجدا إنامل شيخ كمال ديبي أدي بسطني تكو مغوا شيخ كمال ديبي أدي بسطني تكو مغوا شيخ أروبي واي نكو مغوا شيخ أروبي واي لا شين دغيا جيراني دغيا رجيرا سغلي وكي دغيناني يولا كيمي متيو ثنا اجر رجيرا جاسوما لله كبمه نم لله كب استيات شكون لله موت ني تياتني خرا جسام فرماني جيرا يو جتن كبتا يو مولكي فرماني ويتو ينجو فرمان ترمني اكرت نو جتن فرماني خرا شريعه دقيقه تكبيچا نبي رجيرا Let's go jira coba waktu kontra begitu. Iku sih baru ada jalan. asli kawan asli oma abba mana asli dan mo yam temo karama syariat zindagi ka takabsini yona kabar dadi sa dalil sini Amare ko jiru to udi anna madina be kala ho medo lega batumiti madu to he wanne koni balqabu marra ada to ko balqab ne mane dugat igara na dole wor gumja yesu kabu shekamali hagar soda aisha da mutayyoda amma mana mutayyoti wali mari hatan mari jara ko mai ni nama pranki gone Olawari mucayyo ba ifne kapoda gemi belle ma tabachina wanda rase pranki goro da kara gari ka kuma kawulen jira man mojarri wallo la dubin gudanna wari jara mele ko kawulen jira ore ka so kamal kanali ana kuma kawle mane wali do ko pranki da pranki ko mudo ma odo kamo aka dubisa ne wono te produtate tamate katwa pa ko kinna majartin fo bichi dutate matake da dutate ana fama to ya ka rubuta ne alalle wa mara gore nuti yau ne ke jin da ya bai ta badin kai no ita sarra mana mukati miti mana daga da yamane socco ne ya ga da yamane socco ne Yoni sani mucayyo gemi tabachisu daga gani duga sobata wu adan babate qoza wajanda jiramu fi dugo wala nabsi wali tarare qabla ittifaqata mo sobata ittifaqata kama da kai da kwatu wallahi na dole ko natin ma ala zoru gara fe oso aka ga wala hanta te mai da sila gese yona da ciyar girti yoita haye amma kuma akkasi ma balle sun layo jirata ka to wannan ke ne garo do asmana daga mani madami le kana ma basun dande ne morte ta hunda ka furado dande no asma fasin wa bartu aten ya natimot mani madami na basun dando kana boda Bale da gore da yani aka asali tintiyo aka wadi sai aka jira yo na to in boxi ga tenalta taya wannan ramzi wali barrete ne lalta ta ce ko ta ilmo dirati in bai ka an ga fa janta su kawai wallahi kuma in kabu bilbila wali bilbilan bainu messenger isi no man kabu gaba ti tabta gora su ta gebe wani risala su kuma malum mana ma bega ati wata ko wadi di ati isa ta bega ta ba tu yo dira karan wa kaunti isi arkabote isi ati sa ana ma ya manera abati ma ana fi sigiri awanta evra komite ne ga kaunti isi dinamni ka dira te no problem yo isa ya to batte warra azire jiru kana na makiyenye ne si ko kaweta tiriya yo le jinga kale ta tu ja sai le ta obbone sei silletato nama si bira ka dove la troppo di garora media kana rete di attasi ti ada la verità
Kanaaf dubbiin ajandaa ta'uu ati tokkoffaa inboxii alaamsee walii barreessanii keessa dhaqee loona chee goruu malaa yoo chee killee goruu baatte chee godhi dhaqii ilaali. Lammaffaa mootu ani waa tokko yuukuu irraan qabu isin kun profaayilii kaatte geemii taphachuuf sheekamaaniit Taayisha afarsuuf ammarratti jiran aslii jaaladhe jedhee hordoftoota baay'ifadhee kan booda geemii taphatee jettee mari'attee jira. Ani waan ta'illee waan akkanatti deemuu irratti hin jiru. Osoo jaartiin xiyyaayyu xiqqoo jaartii amaxanyaa taate silaawwan akka zayitii natti danfifamee ta'e duubee ta'anuu bira shaddee oole. Waan jaartii ta'e hin jaalanne jaartii xiyyaallee dhabee jidduutti lama dhabaa ta'e oole beektaa rabbiin namaa asii miskiinti. Saluu samurii kan waan ajaa'ibu na dhukkuma wallahi bakka jeessu iyyuu ka'uu hin danda'u. Kanaafati waan kana ani maata akka quba irraan qabu isinlee ajaan dabaa'u taamalee osoo nama dubbifne lafumaa ka'ee nama hin jaalatu jaartii namaata nama jaalatteetiniin boottullee hin agarree wanti ajaan damaa akkasitti hubadhu yoo akka simmeetaawii taatee aaraa jiraattee waa'ee miidiyaa kana guyya mana maasanii haasayanii dhiisanii akkasitti ati jaartii ta'e bultii ta'e oofadhu ana ati isinlee tokko nama dubbadhu wankiyyaa si jechuun barbaada maal jettati anumaan si fidata girgirrii warra miidiyaa dhiirree. Kuni bari beektaa waa hundi keessatti wal hubannaan kun barbaachisaadha beektaa. Abbaa ogalata baay'ee. Ani hubannaa nu dhiise malee osoo hubatu baadde sila gama durii kanallee tarkaanfatuun kiyya waan hafuu miti. Amma Ani beektaa kana taajuu shurrubbeetti makama jedhee abdii kutee turee beektaa. Subhanallah. Aye. Amma rabbi hundaayyuu laaffise inboxii hundaayyuu chee goonee jirra homaan agarree. Aye. Haasaa hiyyeessaa fi miidiyaa kanadha fi gusan malee homaan agarree waan biraa beektaa fahaaya. Ammoo rabbi si akkama jaartii jabdu jabeeffadhu walla amma ijoollee firaa waatu bar jarman kanarra asiin ol seenee booyaa bole ijoolleen akkama calma jette anu osoo waan biraa haasaa jiru koomentii jalatti mucayyoo morma jala waraane bar jaartii ajjeese mana yaala jirtee na cikkanii waan kana haasa'uun kanarra deemii taphataa jira. Uummata keessa tarmaan kiyyib. Waan akkasiiti warri ajandaa fiidanii fooloo gootamu galatoomaa jedhaani amma ana itti fayyadama. Asumaruu Bakka gargara kootu geemii waliin taphanna. Oromoo yoo waan gaarii hojjetan fooloo naman gootu jaartii jabduu qabda waliin sa'aatii jireenya ol keessatti bar sheeka fi qeerri hayyoota Oromoo hunda dhiigadhaaf jaartiin ta'e jabdu wallaahi jabeeffadhu irratti hin jedhe. amma dhugumaa waan siidhasii jechuun hin dubbiftanii booda kanas namni sagalee isii dhaga'uu barbaadu mungkin namni hundi amanuu dhabuu danda'a beektaa. Kanas yeroo muraasa booda amma amnatti hin tolu isin dubbisiisaa jiru. Eshi bakka jiraatte hundaafuu hojii hin tuqine ishee. Dhaala hin tuqu. Amma si bira hin jirtu ree. Amma mana bira hin jirtu beeki. Geemiin itti yoomi. Deemii taphattee sirra baatee abbaa achi. Bakka manatti galchitee beellama kanaatummaa taphadhuqa. Kan wajjin marannata mungkin jechuun yoo isin tumsitaniif taphachuulee dandeetti. Maa maqaa keenyaafuu akkamitti nu jaalattee maqaa kiyyaan duutu bira dhaaban dhaabbatanii lakka bu'aa taphattu geemi kaayyoommaan isin waan kanatti galteetiin lubbuutti yaabtanii baatee wanti barbaadama geemii kana taphachuun leenca guutuu leenca lakkaayuti geemii taphachuu qabde walla. Leenca lakkaayattee wanti biraa asirratti baay'atee dhabe beektaa. Gooliin isii wanni isin kana hunda gooteef leenca lakkaayudha waan ta'eef promis taphachuu qabdi yoo manatti galchuu beekallee geemii taphattee kaatee akkaawuntii irraa fuutee manatti galchite ilmaan haa guddiftu mana deebite. Ayyee sin dubbisa. Naa waliin dhaabata kotu mubaarak seen intala na jaalattee waliin jakkanii maal abbaa keessa hiriyyummaa. Wallah ada mubaarak kun asii kakadha geemii haa taphattu leenca hin kennina nuti kote nume. Kaayyoon isii tokkoffaan geemii taphachuudha. Ingani dhugaan seenuu taphattu leenca. Mee haa yeroo. Kennaa irratti booma kuma kennaa jiru.
والله كنا والله انت وجهي هذا وقت لقيته ايوه ما كبرات فوق هنا ولا ودو كنا لا ما يو كنا ولا نما نجارته ربو في ابي مول ولا متي بير يستور akan yo lagi akan kapsori sigal magawiu game ita bachisi sabor jaatite yo vete online va hademte marite tu yo vete online ya bashanatu akuma tena yuma tamata tu modera kon kamo yo vete merko kitu su kadamboda garu kayon ti lupu ki ya be kawar ki yale kawar ya ture ti absilte holte le chala kayo rawate le yanar bukam Rakomi taata wattu inshallah ya. Nagaya kabdati. Atta jara wallahi la saka. Kabo sakatu so. Abola ya abola falmata yi. Sena yeri wa falmata. La rasa sena falmata yeri wa sena brata. Aiye amma sadafa shi falmata. Ayya. Wakanjet. Nagami. Naga wallah alhamdulillah. Jadi kiti di mana berdenmu, paling muju sagale wa irage, mula balik tu dengan masalah. Akan itu akan itu kerja sendiri ha. Nanti kali kan rumah kali apa. Kita tu kerja sabur sen. Almada tu kerja saja malu lama. Baru lalu tu mubarak wallah ina rasa tu. Acam ini mikirnya tu zaman dia pada kau tu kerja saja. Ini kalau kita sabab asli ada itu bagi saja kita itu lulang tu kalau sudah. Ikhwan aso saya terkali saya lihat ada yang saja sama ada flash sebeta. No, ana kana risi ba uzu billahi tarjim jadi Allah. Auzu billahi tarjim. Ada shirka di namba kai ko jole shirka da hudura wara jere shaka wala bangara mo da ke ne baga ko jole te tare ta inde kare mo hiriya wa mutar fa bar mutarin gafat. Wai waje tur. Tahu dukatin mo. Amaga awal na se ta radi ne boleh sakin ya falmata. Yoni fa mutar fa warin tur beta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جري توبتو دي أستغفر الله جري توبتو ونتي أجيت وينجرو يو جبات جتي قل ورا ديمو يوالي أنا جيسا مالو خارجيتا ناريو قال بمرات ما بولي سكي قالي قالي لبوك انتراتا جندالا وانتشا جندالا مالي قال لي دكتور ركين وقاري ديمتر ونو جيتا بيشايرات سكاير داتوري مالها Baik, kita alhamdulillah. Baca injil tu, saya orang more dulu tu kita ni sama ke saya tak tahu. Orang umri tidak ada yang sesuatu malu. Kita ni kuat anak garu, orang kuat anak. Yoga sih, yoga lupa yang kita jelas. Anak tali, orang ada nukin. Injil akan kerana orang aku menjadi jadi malu. Atas ini mana? Dunan gimana cie kita menjadi ayat. Amma gorin jara malin reda gorin jara mucayon game tabatura baka andir kama game tafsisu da Allah ke lece koppe su da jaba de boruta live gorin na buka live gorin da wannan ne da kuro game tabatura de mucayon le motar ku ta masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an jira sai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wajara anamu ya da ke sankara nimbo Kala ya da kwanin barbado ka rubuta babu. Lala ni kamar bakwai na kiban na kawai sa. Ba kita bata de. Akan. Wani mormo Alu jolen online ni jadiwan te biaru jolen ka timme tawi na gite ni gorom barbado wallahi ta dugara bi ajan dan barbado. Mormina. Lala sara da. Tigi ran mormo de ni mo doctor. Miskinan karabi और माँ कैसे तो वजह बिजली में वजह अच्छे तो मान लोगों ने याद अमरमी मिना रहा जलना गाना रोने अमरमो तो कोफा आदिम से सुनवरी मारी संकेत से जुरुसुन सर्या कंतान वरी बात एक खबर देसी मिट्टी कहाँ से सोकानी वन जत्तु हार्मोनी आये fakkeenya osoo waan sana cuquba hin qabdu dhugumatti fudhattee wanni kunne nama lafa jiru bitaatillee nama lafa jiru miti sayyoon sunillee nama gaa'ela qabu nama
jireenya dhuunfaa keessa jiru atis nama jireenya dhuunfaa maatii horataa jiru itti gaafatamummaa hedduu qabda. Wanni kun akkuma qoosaatti qabnee boru ammoo karaa ta'uu mala. Yoo amma nama kanaa fi waan sanii dhufanii tafsirna jechuun kun akka anaatitti sirri miti. Maaliif jennaani boru namni duroollee akkama ilaalee yoo akkana jedhaniitiin jedhan inni obsa qabaate tarii wanni sun dura marii keessa jiraate dhiisee kabiraadde yoo akkana dhufe tokkoffaa jireenyi namaallee diigamaa deema. Lammaffaa wanni akkanaa yoo karaa ta'e boru kabiraadlee gaafa akkanaatu eebadu akkana taphatee tapha biroo taphachuu deema. Akka kiyyatti yaadni akkanaa kun isin tafsiisa rakkoon qabu yoo tafsiistan garuu wanni akkanaa namootni marii akkanaa kana keessa quba qabaachaa mariisisuun akka kiyyatti yaada dogongoraati. Kun waan qoosaa yookiin waan taphaatiin ta'e jireenya siifis jireenya namjayyoo saniifis jireenya waan paablikii namni kumaaf hukumni shan daawwachaa ture gaafsan. Yaani wanni sun akka yaadutti akka wallaalummaatti yaaditti wanni akkanaatiin qoosuun kun tokkoffaa sirnas natti hin fakkaatu sirriilee natti hin fakkaatu. Lammaffaa warroota waan akkasiitiin qoosa yoo xiqqaate si informsi godhuu qaban ture waan akkanaati ati quba qabaadhu jechuun barbaachisaa ture akka ati waan san akka itti deebistuu fi atan fakkeenyaaf eeggannoo waan deebistee malee so'atte yookiin miiroo keessa seente yaadoo ka deebistuuf ta'e namni miidiyaa kanarraa yaada san butee gara birootti jijjiira. Yoo lubbuun namaaf kan jedhamu kana soobaate amma hangamsitti ati hanguma feetee waan san dhugaa keessa harkaran garuu lubbuun namichayyoo sanii tasattu soololanii waa ol miidhan jedhanii hangam maqaan kee gamtoodhaati waan feete dhibbattu waan sadiirin isimaa guyyama tokko uumuu hin beekin. Dhugaa kanaa deeggaruun akka jija sirriidhaan bisi jireenya namaatiin taphachuudhaan fakkaata ta'e jettaan. Kadhufuufillee ammaafuu ka horii hafe horii bade. Kabade sun bade isa hafee sodanii wanni jedhamu hundeessan maali? Malee kabade barbadee jira nama kun dabree jira dubbiillee ifa galee. Amma meeqaa akka lubbuun jiraachuu sagalee jaarsaa dhaga'uu shakkara. Uummata rabbitti shakkara. Kuni waan fuudha. Nama hundaafuu kun waan gaarii namoota du'a namaa hawwaniifillee osoo waan fedhellee taateen namaa ni du'a bora garuu du'a namaa hawwuun bagga dubtee haa dubte jechuun sirrii miti. Gorsuudha malee. Ammoo isiilee hin dure yoo ka nama quba qabu walumaa galatti namni akkaawuntii fayyadamu osoo isiin hin jirtu taate hangamuu uftee akkaawuntii isiin fayyadamu namni suni yookiin istaarjaarra jira yookiin ammoo ofii fuula koo keessa jiranii ammaaf ammoo mucayyoon baga jiraatte innis baga jiraatte hundi keessanuu yaada akkana irratti wal deeggaruu yoo baane ammoo gaariidha ana fakkaataana yoo dogongoree ammoo dhiifamu. Gorilloonni nageenya mokkamitti yaadni kee yaada bareedaadha. Maalti yaada garatamaa yaada bareeda darbitan. Toppii waan kanaa wallaahi. Ilmoo doktora dubbatini. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam Kush. Nagaa fayya. Ijoolleen lubbuun ni jirti? Ni jirti ni jira amma dubbifnee kun nagaa nu gaafatanii waa hunda dubbannee addaan baane. Isaan lameen inni ni jira isiitu jira. Isaan lamaanuu hin jiranii nu isa dubbifne kaa abbaa mara dubbisan. Ay baga rabbiin haasaa wallaahi laazim. Namni du'een jechuu turanii baga hafan. Akkanan jedha. Baga jiraata. Jabduudha taateeti. Abboo mutattiin jirtu namaa bannaa taachuu yoo jiraatte falmata nuuf hidhi rabbeeti. Jireenya maqsinuu himi. Sababii isin gara maala lafamaa oolan. Mucattiin hin jirti lakki. Hin jirti maal. Bismillah rabbikiyya. Muuzi falmata Nyuto da mani kuna wallahi ko min jirti doktor. Mutan mani da kai sai dubbin azimi da doktora na wanda saba sobin senan dute anuta ziyada kiriti bu. No, wallahi wannan na mashi cikin sai ba an garwa ka bata ma do shi kuma ka buwar wannan ko shi na wannan ko ba ba duga na shi ga kimi Allah wannan mu kuma ga garu do shi kuma ka buwar
mutani nalu jarte widu matu be kan kamu na wani ndege na sina la ilaha illallah eduka dudu doktor namaka sipose namarati anu nari mumara kamu watu kwa jabeka wari komenti kuna teshri barbada ila tokofa otobucheyo tudute otogurban kun ajese namni nama ajese awandi kun takahedama takaba bakachu tatatara suuditio wala jesa karayama kana mila albaka taribeta basi angin sadu akal mutine nama ajese gastira dure mira targabi kana hada ya masa jadi lubuna ma wala maseta kartor maseta lubuna ma diwa awle targa sase kijibalu mabatire tachura tinama kuno adele mani wallahi do tayumsi timbo ajlu salu wara yuru ma suraj it's no nino ke tera gostor wale sa चार व्यक्ति दिखा के भी चार दिन दिखा ही जर्ती गए मिलने तमत्ती जाने भाई खरर बाल को धरेगा चार तक का चार दिन तेरे चार रुजिया करूँ तो पकोड़े के अकाउंट दिया था मुझे ना कहते जार सोल्डा और तू जरूर ले तो उड़ा असली बात करन देता मेरा मन और समझ ना मत और बस दे चिम मरे कैसे करनी डी रिम देता हूं असली जार करो नहीं हाथ लगे कि बता अकाउंट का मैं फाहा सा दोबारा इत्यादि बिरुती उनका चाहता है यीशु ने मुझे अक्का साहब दोबारा बोलते बस सोचा जाती जरा खाना बोलते बस मुझे बिल बिल करी अरे मैं वो सस लेगा nunggu saya lebih aktif itu rasa terus Carrada cukup badan selama. Kali tadi malu batam itu, mudah fitin dia boleh. Waduh, jadi rata nabo yuk kau tu jalan ambil itu mana Rabbi online teraga gore. Sarai. Boy di nasional sekarang masih ada nanti boy boleh beri. Ya Rabbi ya so kita nak boleh nak asli sisi asli ni rumah je beri tu kote. Kurban aja. Mia jirta me ko ya takame ko dabdawan kana munira. Boleh sokoni anak apa tinggal sekarang lu. Asli ko asbati asbati tiati tu asli ko cunda ko fama kakero nya cunda la mafa itaruma ko ani buci sabra de kara abajudi tu fi makata de semo abdu seka duwa ju kulla cunda ama sa kutu kimeri kita lu ko majra ta ju di sani akasi nasora jalan ni cuni wa amrati ala ma kiamat wa qabla ya daumat Waalaikumsalam. Jarsoni please jartu tekisan tabachisa inofina kun rakko kana ranka oliga inofina tai malbet ningani fakka jetan dari mate nama kabaju jalla cukup kamata kana jennam please sadara kesan jartu tekisan sekarang kawatla baka wa umamera chuda yulen duset chuda marambari مثل ربي بيه أنا بلدنا متى يوم ريالي متى يوم كيسين تواري دواسة جرتيبا أوكي وريال واري دواسة هذا مسألة كيرو ريال رافع الموسى تواري دواسة كسرة واري دواسة لا كان بيصير بقارب بجتيني ريال ترتي رجع فر ريال منفعة ترتي أنا أجرا يود إنك تخليه كفيدين بيكم Abarso fadala ayete kurtega fasargi sisan fadala ayete turte wali tinakhiri na turte janga challe wari de wasiri si umar rafal ma tukero khodi si blis tete sewa to kun falmin
Ada qulqulleeffannaa. Garuu waan kana Warri maktaa bilbilee mucaa kanatu ture. Wallaahi edda dhuguma isuma dhugaa jechuudha. Bilbilee kanatu ture kan maal abdallaa jechuudha. Isuma dhugaa natti yoo himnee qaba. Sana kana miira keessa qaba. Afaan dhaga'ee irratti haasee kana moo kabiraati maa akka abbaddanis. Olgachi. Gaasii gaafannaa olgachi. Maal gaafadha beeta edda maal naan jettee edda ati mataa keetiin maal jettee na kun maal jedhu olgachi. Kamal.